Brigadier General Kamal Galchuu kana booda lubbuun barattoota Oromoo Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti yoo baate kan itti gaafatamu mootummaa naannoo Oromiyaati jedhan. Barattoonni Yuunivarsiitii Dasee fi Gondar tumamaa reebamaa jiru. Abbaan alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsaggaayee guyyaa kaleessaa miidiyaaleef ibsa kennan oduuwwan jedhan qabannee dhiyaanneerraa bal'ina isaa walumaan laallaa hanga xumura qophii kennaatti nu hordofaan immoo affeerraa kenna. Daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Aanolee Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa odeeffannoo irraa kan isin biraan ga'u Antolchaa Huseenii gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannetti cehuun duratti tamsaasa idilee guyyaa guyyaan Aanolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenyaa like follow gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa taheen battalumaa gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Daseetti barattoonni Oromoo dararaa hamaa argaa jiraachuun dhagahame. Barattoonni Yuunivarsiitii Walloo rakkoo nageenyaa keessa akka jiran himan. Barattoota jidduudhaa kanneen AGM'if yaada isaanii kennan qaamoleen haleellaa raawwatan barattoota Oromoo hedduu yuunivarsiitii keessatti argaman irraan hubaatii geessanii jiru. Barattoonni haleellaa irratti raawwatame kiliinika yuunivarsiitichaa keessatti wal'aanamaa jiraachuus himan. Hoggansa yuunivarsiitichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Abaataa namni jedhamu dhimma kanarratti miidiyaalee Oromoof yaada kennuuf hayyamamaa hin taane. Kaleessa halkan bifa wal fakkaatuun yuunivarsiitii Gondaritti barattoota irraan qaamoleen golgaa fuulatti godhatan hubaatii geessisuun ibsamee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldayaa jiran irratti gochaan badaan ergaa raawwatame booddee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiranitti baratan yaaddoo nageenyaa hammaataa keessa akka jiran irra deddeebiin himataa jiru. Yeroo wanti kun hundi ta'utti mootummaa naannoo Oromiyaa cimcilim jechuun isaa immoo raajii guddaa uummatatti uumee jira. Dhimma kanaan walqabatee hayyudureen paartii biyyoolessa Oromiyaa Brigadier General Kamal Galchuu dhaamsa gabaabaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif dabarsanii jiru. Rakkoo Yuunivarsiitii Waldayaa hanga furamuu ijoolleen Oromoo gara naannoo isaaniitti deebi'uun furmaata akkuma mootummaan naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa konkolaataa 12 dhiyeessee fudhachuutti jiru lubbuun kana booda achitti bayuuf itti gaafatamaan mootummaa naannoo Amaaraa osoo hin taane kan Oromiyaa tahas jedhan. Gochi naannoo Amaaraatti ta'aa jiru kun kan itti hin tolin mootummaan naannoo Tigraay baasa gurguddaa 12 ijoollee Tigraay kan naannoo Amaaraatti baratan naannoo Amaaraa keessaa iyyafataa jira. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa osoo ijoolleen dhumtu warra ijoollee keenya fixaa jiru waliin jaarsummaa dubbataa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaa Rabbii mootummaa Oromoof nahu nuu kenninis kadhannaa kenna. Oduma wal fakkaatuun sanbata darbee naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldayaatti ajjechaan barattoota Oromoo lama irratti raawwatame haalli nagaa yuunivarsiitichaa Waldayaa kan hammaate yoo ta'u ajjechaan raawwatame kun qaama hidhataniin ta'uun barattoonni himan. Barattoonni yuunivarsiitii Waldayaa ammas rakkoo keessa jiraachuu waraana mootummaa cinaatiin namoonni hidhatan yuunivarsiitii keessa seenuun akka barbaadanitti soso'anii miidhaa barattoota irraan gahaa jiraachuu himan. Haala kanaan barattoonni saamamanii fi waraqaan eenyummaa irraa fuudhame hedduudha. Barattoonni ajjeefaman malee isaan hidhaman lakkoofsi hin beeknu. Barattoonni gariin yuunivarsiitii bahanii ala jiraachuus barataan garasii dubbifne tokko nuuf odeessee jira. Barattoonni madaawan ammoo naannichatti wal'aansa gaarii argachaas hin jiran nuun jedhan. Dubbiin akka sabaatti kaatee balaa waan qabduuf barattoonni lubbuu isaanii sodaatanii nama bakka buufatuun bulchiinsa yuunivarsiitiitti kan iyyatanii turan. Haa ta'u malee hanga ammaatti garuu bulchiinsi yuunivarsiitii lafarraa harkisaa jiraachuu akkasumas barattoonni naannoo isaaniitti kan deebi'uu barbaadan ta'uu ibsan. Guyyaa kaleessaa dhimmicha qoratee falakaahuuf sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Ahmad Tussaa barattoota waliin kan mari'ate yoo ta'u barattoonni shirri isaan irratti raawwatame mootummaa fi uummanni naannichaatis harka keessaa qabaachuu obbo Ahmadiif ibsan. Raayyaan ittisaa yuunivarsiitii keessa jiru dhaadannoo hamtuu nutti dhaadatu jira. Kanaa ol miidhamuu waan hin barbaanneef hatattamaan bakka irraa dhufnetti nu deebisi jechuun barattoonni obbo Ahmad Tussaatti himatan. Haa ta'u malee obbo Ahmad dhimmichi humna kiyyaa ol waan ta'eef qaama olitti isiniif dabarsa jechuun kan deebise ta'uu barataan dubbisne kun nuuf himee jira. Duuba obbo Ahmad Tussaa amma maal irra jira kan jedhuuf jennee gaafanne. Qaama ifatti nu fixaa jiru kana waliin ammas manguddummaatti jira. Osoo inni manguddummaaf deemu kanaa ol miidhaan nurra gahuuf jedhan barattoonni.
Ajjeechaa Yuunivarsiitii Waldaa keessatti barattoota Oromoo kana irratti raawwatame kana hordofuun barattoonni Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti argamu baratan akkasuma barattoonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalota Oromiyaa keessatti argaman mormii dhageessisaa jiraatu ni beekama. Ajjeechaa waxabajjii 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aangawoota olaanoo irratti raawwatame qorannoo isaa xumuramuu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksise. Abbaan alangaa waliigala federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee ibsa kennaniin gocha raawwatame qindeessummaa Birgeedar Jeneraal Asaaminoo Tsiggeetiin ta'uu ibsuun gochi kun fonqolcha mootummaa ta'uus ibsan. Ajjeechaan guyyaa kana raawwatame lubbuu namoota 15 kan darbee fi namoota 20 irraa ammoo miidhaan qaamaa akka gahees ibsanii jiru. Gocha kana raawwachuuf ji'a lamaa ol leenjiiwwan garagaraa kennamaa turuun Jeneraal Saara Mokonnin Mallasii fi Jeneraal Biraanuu Juulaa ajjeesuuf yaadni akka tures himanii jiran. Yakkicha qaama mootummaatiin waan raawwatameef of eeggannoo guddaan kan qoratamee fi walxaxaa waan tureef yeroo dheeraa fudhachuu ibsanii gocha kanaan walqabatee Baardaaritti shakkamtoonni 277 fi Finfinneetti 140 to'annoo jala oolanii jiru. Dhuma irratti qaama heera mootummaa humnaan diiguu socho'aa ture irratti himanni banamuuf qophiin xumuramuus ibsanii jiran abbaan alangaa waliigala federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuun barreeffama Daaqoon Hayila Mikaa'el Taaddasaa katabe tokko waan natti toleef yaada san hundi keessanuu akka dhageettan barbaadeef isiniif dhiyeessuuf dirqamee ammas nu faana turaan affeerraa kennam. Akkuma hundi keenya beeknu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa namoota dantaa siyaasa Amaaraaf qabsaaniin guutamuunis nama hundaa ifaadha. Hanga har'aatti Oromoon Kiristaanaa qeesii guddaa ta'uu hin danda'u. Oromoon afaan ofiitiin amantaa isaa gaggeeffachuu hin danda'u. Oromummaan akka diinaatti laalamaa tureera. Dhalattoonni Oromoo amantaa Ortodoksii hordofan kan barumsa gahaa amantaa sanii qaban hayyoonni akka Qeesis Balaay Mokonnin Faanti kana booda Oromoon afaan Oromootii fi gaggeessaa Oromoo qabaachuu qaba. Manni lubummaa Oromiyaas ijaaramuu qaba jechuun namoota jajjabaa akka isaanii waliin qabsoo amaa keessa jiru. Akkasumas gufuu guddatu isaan mudataa jira. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaas waan kana mormaa qeessota Oromoo maqaa balleessaa jira. Dhimma kanarratti Daaqoon Hayila Mikaa'el Taaddasaa barreeffama gabaabduu takka katabee karaa fuula Facebook isaatiin maxxansee jira. Anis gara sagaleetti jijjiiree isin biraan gaha. Warra sababa mana lubummaa Oromiyaatiin manneen kiristaanaa gubatan jettaniif jechuun kan eegalee barreeffama isaa Daaqoon Hayila Mikaa'el Taaddasaa manneen kiristaanaa sababa mana lubummaa Oromiyaatiin gubatan yookaan miidhaman warri jedhan jiru. Kuni oduu dharaati. Oduu dharaa akka bara wareegamummaatti kiristaanota ittiin xureessaniiti. Baras mootiin Oroomaa tokko fumaa magaalaa gubeetu kiristaanotatu gube jechuun yakkaa ture. Dubbiin akkanaa hin ta'u. Manneen kiristaanaa kan gubataniif sababoota hedduu kaasuu dandeenya. Mee muraasa walumaan haa ilaallu jechuun tokko lama sadii jechuun qabxiin tarreessan Daaqoon Hayila Mikaa'el Taaddasaa. Tokko sababa siyaasaati. Gareen siyaasaa tokko dorgommii dirree siyaasaatti dadhabnaan mana kiristaanaatti fidu. Garee siyaasaa kana kan mormu ammoo gaafa mana kiristaanaa gubee garee siyaasaa mormu sana waan argate itti fakkaata. 2. Bu'aa adeemsa baroota darbe keessa darbineedha. Innis mana kiristaanaa teenyee aadaa fi safuu naannoo itti tajaajiluutiin waloomsuu dadhabuudha. Sababa kanaan manni kiristaanaa akka diinaa fi keessummaatti hubatamteeti jirti. 3. Amantii kiristaanaa keessa kiristaanummaan daandii dogongoraan gareen hubatan jiru. Islaamummaa keessais daandii dogongoraatiin islaamummaa warri hubatan ni jiru. Gareen kunneen tokko masgida yoo miidhuu kaan mana kiristaanaa miidhuu danda'a. 4. Jabaachuu mana kiristaanaa kan hin barbaannedha. Isaan mana kiristaanaa keessas mana kiristaanaatiin alas ni jiru. Jarri akkanaa carraa kanatti fayyadamanii mana kiristaanaa kuffisuu barbaadu. Waldhabbiin amantii akka ka'us cimsaniitu hojjetu. Mana lubummaa Oromiyaas ittiin maqaa dhahachuu barbaadu. 5. Dinagdeen warri tajaajilaan sababa mana lubummaa Oromiyaatiin daldalli waan itti hafuuf yookaan itti badu haa baatu jedhanii booressuuf hojjechuu danda'u.
ani duunan jette harreen akka jedhan san fakkaata jabaan waaqa jechuun barreeffama isaa golaba. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo barreeffama daaqoon Haayile Mikaa'el Taaddasaa kana keessaa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qaba. Egaan sagantaan keenya guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannes kanumaan goolabamaa. Yeroo biraa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.